Jirra jirtu Oromoo akkam jirtan nagaa kabaa ka dhiyaa ka kaabaa ka kibbaa firoottan Oromoodhaa hundi nagaa qabdu nu nagaa qabna maali jirtan mee isin bira ga'aa jira furgaasaa gaa shanan gadaa Oromoo Idu kana watikko me ifaan irratti me wal hara shanan gadaa Oromoo amma ife fakkaata lammitiyya amma ife fakkaata karee furra ni dagam fayyada hora bulaa dagaa gaadeefana irra deebi'ee akkam jirtan nagaa fayyaa jechaadha nagaa isin fuudheetiin jira dhala Oromoo TV firoottan Oromoodhaa hunda yeroo turtii booda walitti dachaanee jirra dubbii dur namuma sadii haasawa hayyuu sadiitu haasawa hayyuu dubbii uruu fi haasawuu fi kamuru namni heddumminaan haasawa seennaan irraa if qusanne anis caayaa hayyootaatiin taa'e malee ani hayyuudha jechuu kiyyaa miti akkasin naa hubadhaa arraan tana waan inni isiniin jiru lammiti Oromoo dhaamsa kiyya kana eega dhaggeeffattan booda bu'a qaba jettanii eegatti amantan walii fira magaalaa baadiyyaadhaan ga'a. Shira Oromoo dhabamsiisuudhaaf shirame, shira Oromiyaa balleessuudhaaf shirame, shira addunyaan tun waan heera addunyaadhaa itti amantee ilmi namaa tokko mirga hanga fottoquu waliin jiraachuu fi wal dadhaban adda bahanii jiraachuudha kan addunyaa biyya lafaa keessatti murtaa'e Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuuf sabaa sablammoota waan juu dhabamsiisanii maqaa biraa itti moggaasuuf shirri xaxamee dhumatee eeggatamaa jira. Kanaaf keessattuu Oromoo irratti xiyyeeffatamee jechuudha. Maaliif jennaan maddi galii Oromoo fi Oromiyaa waan ta'eef achirratti xiyyeeffatamee jira jechuudha. Oromoon kana firraa hubachuudhaan tuffii isii irratti tuffii Oromoodhaaf hedduu mootummaan biltsiginnaadhaa kana Abiyyi Ahmad Oromoo tuffata. Oromiyaadhaas tuffata. Kanaaf tuffii tana jalaa ba'uuf Oromoon qabsoo walirraa hin cinne ta'if kabachisii ta Oromoon itti kabajamtu ta Oromiyaan itti dhugoomtu ta mirgi sabaaf sablammoota heera addunyaa irratti irkatee itti mirkanaawu qabsoo walirraa hin cinne yeroon isiin gootu ammaa jechuu roga hundaa fi bifa hundaan. Kanaaf wanni isaan dhabamsiisuu barbaadan tokko yoonif har'a mootummaan naannoo Oromiyaa kun waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa dubbate ol guddadhaadha naannummaa irraa gara Itoophiyaa ol guddadhaa jedhaniiti mataa keessa dhawan shimallisuma faa'u Itoophiyaa takkaa guddatte nuti agarreen beeynu capha gadaarraa gaafa Abisiiniyaan sirna gadaadhaa cabserraa qabee Itoophiyaan gaafa dhufeu koloniidhaan dhufe jechummaan Itoophiyaa jedhamu kunu Itoophiyaa guddatte nagarre lubbuu namaa nyaattuu fi ta gibira nyaattuu fi ta biyya hiyyoomsitu ta abar biyya buuftu malee agarreen beeyu ta akkam akka taate tuni tana biyyiin gartee dhugumatti waan tuffiidhaa gartee bara sabboonummaa Oromoodhaa bara dhibbaafiin cabsa jechuun isaa halkanii guyyaa irratti hojjetaa jira jechuudha.
halkanii guyyaa irratti hojjetaa jire. Abiyyiin guyyaa Oromoof qabsaa'ee hin qabu. Galanni inni Oromoo biraa qabuus hin jiru. Oromoo biyya bulchaa kajaanis soba. Warri biyya bulchu mana mootummaa keessa jira. Abiyyiin Oromoodha. Namni Oromaa ni danda'a. Oromummaan dhaloota. Oromaa ni danda'a. Nilleen Oromooyne hafuura Oromoollee hin qabu jechuudha. Kana hubachuudhaan Oromoon ammatti wanni mootummaa gartee Daniel Kibretii fi Abiyyiidhaa fi Profeesar eenyu namticha Guraagee kana qophaa'ee barnootaa'u ammaan tana gartee Biraanuu Naggaadhaa barnootaa'u hulaa takkarraa afaan Amaaraatiin eegalamuu qaba. Maal nu godha nuti afaan Amaaraatiin eegaluun Oromiyaa keessatti heera barumsaa poolisii barumsaa Oromiyaan tumatteeti dhiyeeffattii jechuudha. Paarlamaa fi mootummaa federaalaatiin raggaasaaf. Tuffiin Oromoodhaa tana jalaa bahuuf lubbuu if baraaruuf gibira maallaqaatii fi gibira lubbuudhaa jalaa bahuuf Oromoon yeroon isiin dachaadhaan qabsooytu yeroon isii ammaa jechuu kana fixatan Tigraay lafarraa gaafa dhabamsiifne tullaaftuudha. Oromoo wajjin maaliif hinaasoyne hogguu janiin innaa tuffiidha yaaddoo natti hin qabdu wanni Oromoodha qabsoon Oromoodha. Bar qabsoon Oromoo Tigraay dura gaafiin Oromooti. Kana Oromoon hubachuu qaba. Odoo Tigraay hin qabsaayin dura gaafiin Oromoodha. Ka cabneenii fi ka galii ga'uu dadhabneen Oromumaanii jechuudha. Numaatu fidduule numaatu abbaan if dha'eef hin dandamuu jette Oromoon. Kanaafi heddumbina goobanaan Oromoo keeysaan bara dhufaa dabraa dhufu. Ka bara Haayila Sillaaseedhaatis, ka bara Dargiitis, ka bara Mallasis, kan bara gartee Abiyyiidhaatis Oromumaa jechuudha. Oromumaatu Oromoo cabsaadhaa jira. Oromumaatu akka Oromoon tuffatamtu godhaa jira. Kanaaf sabni Oromoodhaa dhaamsi kiyya waan shira Oromoof shirame kana hojiidhaan itti dhufuu teeysan kan duraa gartanii jirtan. Arraan tana Oromoon osoo nama gabbaraa jirtuu kibba kaabatti lola kaabaatti gibira kafalaa jirtuu ilmaan Oromoodhaa dirooniidhaan dhawaa jiranii jechuudha. Nama nagayaa warri Tigraay hayyoota qaba. Goobanaan qaban waliif galan nuti waliin gallu jechuu kiyyaa miti. Nuti lolli Oromoodhaa guyyaa tokko yoo gootummaa ni qabna. Arjummaas ni qabnaa jechuudha. Hayyummaas qabna, gootummaa qabna, arjummaas qabna. Kanaaf tuffii tana jalaa bahuuf yeroon isaa amma. Ta Oromoodhaa rakkumaa uunatti hin qabdu. Arraan tana hogguu gaarri gubatu raareenni kofaltii jaan. Kana firraa lakkisuudha qabnaa jechuu Oromoon amma. Durooniidhaan Wallaggaa fi Shawaan dhawamu kun jininaaroonni Oromoodhaatii fi laal kabiraa firri gara firaa jennaan qalloon gama loonii horiitee jaan. Jininaaroonni Tigraay kurneeloonni isaanii gara saba isaanii kutanii jechuudha. Keenya hiree damisee bultoo jininaar damisee bultoo mudateetu isaan mudachuudha ta'a. Tanaas naa qabaa guyyaa irraatii wajji. Garuu achuun gahu yoo achi gahe. Yommoo gartee waan ni ta'e Oromoon falmannaan yeroo gabaabaadha bilisummaa Oromootiif. Oromoo barqawweenuu isan feesisu. Ammoo daangaan eeggannaa nagaa biyyaatiin eeggannaa qawween barbaachiftuudha. Maaliif nuti ol kaanee dinnaan irraa bituu baannaan itti gurguruu baannaan waan gad dhufu dinnaan cabe mootummaan kun. Hiriira guyyaa mormii guyyaa tokkootiin akka addunyaan tun nu dirmattu godhuu dandeenyaa jechuudha. Garuu hayyoonni keenya kaleessa Profeesaraa fi doktoroonni kan ogummaa garagaraa qaban peejii ifii qaban irratti halkanii guyyaa dubbataa jiran. Eega durooniidhaan ummata Oromoodhaa kan nagayaa ummata nagaa dhawaa jiran hin agarre. Kanaaf maal jaan dubartiin jaarsaan kufte ilmaan kaatii jaan. Ilmaan Oromoodhaa arra barattanii jirtan.
yoo hayyoonni keenya kun barnoota wacaqe ka wallaalli caraqe tahee alagta bitamuu sin beeynu nuti namni ni bitamuu sin beeynu kanaaf oromo yoo bitamuu baate sabasaatiif hojjeta nama tokko kaas bahee dubbatuun agarra maali lammii waliin hafin hadoonni maaliif walii hadoodii dhabne maali maddi rakkoodhaa maali kan hayyoonni keenya irraa addunyatti ogummaa qabuun barnoota qabuun gurumaa'ee humna takkaan gabbahee addunyatti waa himachuu isaan dhoorke maaltu jire naa dhagayaa manguddoon Oromoo ulamaayin Oromoodhaa naa dhagaa qeesonni Oromoo dhagaa abbootiin amantaa waaqeeffataatis naa dhagaa arraaf dubbii boruufeera maaltu hayyoota keenya kana godhuu kuti tuffii abiyyiin Oromoo tuffatu tanarraa waa xiqqoo tuqee bira dabra tokkoffaa rakkoonatti hin qabdu rukunne barbadeessinee dhabamsiifna gaafiin Oromoodha gadaa abiyyii keessan eegalle gaafii bataa isaa dandee qaba Oromoon abiyyiin gaafa Oromoo qabsaa'ee sin qabu Oromoo ajjeesaa ture sirna keessa ture wajjin lammitiyya kana dhayeetiin kurkuteessee barbadeessee dhabamsiifsaa rakkoonatti hin qabnu gaafa lolli kaabaa xumuramee yaanni isaa kanaa jechuudha hujiidhaanis harkaa jirra waraana bilisummaa Oromoo lafaan dadhabnaan xayyaaraan ummata dhawaa jira jechuudha kunis maalirraa qurxummii balleessuuf garba goggoysuudha kajuusani hujitti hiikkataa jiran ka wajjin jiruus ka abiyyi wajji dalaguus hayyoonni keenyaa fi jininaarotaa fi hundi kurneelonni maal akka ta'an hin beeku falfalaniis hin beeynu yoo falfala ta'e rabbi isinirraa eegu awwaan biraa isiniin hin jiru qabsoon Oromoo qabsoo hijaatii miti qabsoo abbaa mirgaa qabsoo abbaa qabeenyaa qabsoo abbaa afaaniiti afaan aadaa isaa biyya isaatiif kanaaf arra ummata Oromoodhaa fixaa jiraa jechuu maal taanaan tateenya hundaati tan lammaffaadhaati abiyyiin tuffiin inni Oromoo qabu kaleessa Oromoon maaliif waa irraanfatte bara haa caaluun jee jira bara way waa irraanfataa duruu irraanfatanii jechuu karaa naga ummatni Oromoodhaa dhaabni Oromoodhaa dhaaba nagaya dhabnaan qawwee filate malee gaafa jijjiiramni kun dhufu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin fudhatee akka addunyaan beeytutti gale maaltu isa mudate hoogganni isaa har'a eessa jira hidhaa keessa jira jechuudha kaanis hidhaa dhaabbataa jira jechuudha tuffiin dhaabni keessan hidhamee hoogganni Oromoo hidhamee tuffiin kana alaa hin jirtu ni jirti jetta wajji haasooyi tokko lammada nama kalee nama galatan beeyne Abiyyi Ahmad lammaa magarsaadhaa isa if dura dabarseeti aangoo bakka basaa buusee akka muumicha ministeeraatiif dorgomu isa godhee jira qaceelfama mootummaa Ameerikaatiinis haa ta'u akkuma fedhettu arra lammaa magarsaadhaa eessa jira saahibticha harki mirgaa ka Abiyyiidha eessa geesse Abiyyiin tokkuma tokkooni if jalaa dhawaadhaa karaatee siyaasaatiin dhawaa if jalaa darbaa ture hayyu Oromoodhaa Jawaar Mohammad ka qeeroo wajjin akka inni mana masaraa mootummaadhaa isa galu godhe akkamit jira arra eessa jira dheengadda gaafa irreechaa hogguu wardiyaa isaatiif isa qaban maalif bitaa mirgaan kabale isumattuu dura na hixaniin fidinaadhaa jeen kattee ajaji achis numa jirraa beeki
wanni heddummaate oromoo keessatti wanni heddummaate goobanaadha wanni jantuni garbuun maal qaba zigit qaba atarri maal qaba qawwisa qaba bishingaan maal qaba awwaaroo qaba waa sadeen kun numa jiraataa jechuu ilma namaa keessallee oromoo keessa guddata malee akkamitti qeessinaan ammoo hayyoota keenyaatu sammuu isaanii gaadiyee elmatee raasee dhadhaa baasee hawaasa keenya kana jijjiiraa jechuu warri hayyoota qaban warri gartee hayyoonni isaanii gabbahanii dalaganiif dhageeytii hirkataniiti arraan tana karaa nagaa wajjin haasawaa jiran rubuu oromoodhaan qaban hayyoota rubuu oromoodhaa warri Tigraay rub osoo gartee amaarrilleen irra dabalame rubuu oromoodhaan qaban osoo woma jibir waa xiqqollee ta'e hayyoonni oromoodhaa dhugaa waan qabaniif ni mo'anii jechuudha ammas abdiin qaba akka mo'an calleessi wama fida kominti ya akkuma lafaa qaanii fi bishaan ciisu bishaan yaa'uu kaasa kanaaf hayyoonni keenyaas hayyoota wacaqe barnoota wacaqe wallaalli caraqee akka nurratti raggaane hayyoonni keenyaas yeroon addunyatti namni dirooniidhaan dhawamaa jira laala ajaa'ibaanis woma takkaan isinii mayidduu tana eega dirooniidhaan ummata oromoo dhawuu eegale waan ummata oromoo afan faajjeessus ni fidan shime jayetti itti bilbilee afaan arabaatii fi afaan juush ka biyya guuta kanarratti gabbayii dubbadhuu jeen ajanyi yoo kiiloo 4 gadi hin bahin hamman takka hafuursuu hin danda'u iftayee dubbachuu hin danda'u bulchaan oromiyaati ka jennuun kun maqaadhaaf qaachi kaayyatan kun waan tokko dalaguu hin danda'u jechuudha isarratti shirri dalagamaa jira dhiyootti irra ga'uu ta'a qabadhaa ta'an guyyaa irraatii wajji waan milkaa'uun se'u malee san duratti waan xumuramuu jira hin milkaa'u abijjiin kanatti milkaa'u malee isaaniifis ni ta'a gabbayeeti afaan maqaa islaamaatii fi maqaa juushiitu biyya tanarratti heddummaatee je hogbeeysa maaliif kana jaaseeta amantiin tun dafteen nama duchisiifti eeysaan laafa jennaan silmiin gama duufaati jette amma warri islaamni lafaa ka'eeti maltu maqaa kanaan sigee ati yoo kee maqaan ka'eenyuu baafattee ka oromoodha kuma deebisaa shimallis kuma deebisaa jettee maa maqaan baafatanii janiin achirra bishaan jala yaa'e amma itti dhiiseetuma itti dhiisi jeeni shime itti dhiisi amma naatu wayiin gabbaa jeen gaduma baheeti hajjii dhaquurra jee islaamummaa tuqee beeke abiyyiin tuquus hin danda'u ittillee dhiyaachuu hin danda'u islaamummaa ittillee dhiyaachuu hin dandeessu akka gaariitti hubadhu waa hunda gararraa nuti amantii teenya dhikkee tanaa itti baa akka gaarii qalbifadhu amantii namaatis hin tuynu ni kabanya nuti akkuma heera rabbiin ergamaan rabbii nabi Muhammad nageenyaa fi rahmanni rabbii isarratti haa jiraatu amantii namaa hin tuqin haa jennu ajaje islaamni amantii takkatti hin bu'u amantii namaan tuqu namaatu dhufee amantii isaa gartee dongoraa fi gartee waan ne khakkaaya malee gartee eeboodhaan diddiree gartee waan ne godha malee dhufeeti shanan islaamummaa keessa abiyyiin oromoo qofan tuffanne amantii islaamaallee tuffatee hajjii dhaquurra baale dhaquudha akkatti adda nama cabsanii beeki akkatti adda nama cabsanii dirree sheekana Hussein dirree awliyaati awliyaani jaalanna haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha akkasitti hubata warri garteechi jiru sanilleen akkasi hubata muudu jaalachuu awliyaadhaa rabbiin nu ajaje kanaaf shanan islaamummaarraa hajjiin dhaqinaa baale dhaqaa jeen
warri gadi wanya kana ammoo Shimallis irra gabbahee dubbachuu haala wace ni callise Abiyyiin dubbannaan kunis sababa malee miti waan jedha geeysanii lammiitiyya waan ni eenyu wasanoo diidoodha gaafa ila Sillaaseen Kurneelaa fi kana jininaarota fixe tokkootu jira warri beeku ni beeka hogguu kana Kurneelonni Oromootii fi qondaalonni gurguddaan taani dhugaati jiranii bo'an abalu du'e maaloo janii ka Oromoo kun Oromoon gara raaftii mire seeqe wasanoo diidoo biyyan itti hasalfattu kaayeti gartee xajjii dhugu jiru lafa kaayee birillee as fudhate duuba maasinko baddaa jaarsoo yaala gagibe haawal nyaattu maaltu nu dhibee shoolee yaa shimalago shimalaan dhayii guguffisii yadawwii dantoo boddoo jaarsoo loomin urumo haawal nyaattu jarri tokkumaa shoolee yaa shimalago jeen maaliif salaalee waa lamaa waa ibsatti dhiichisaa fi qoosaa fi maasinqoodhaan ibsatti galteef dubbiin kanaaf warri dheengadda gartee Shimallis irratti hedduu bobba'ee ni callise maaliif akka callisan hin beeku ani yoo namni islaamummaa tuqe sakandiidhaaf jiraachuun barbaadu addunyaa tana gubbaa islaamnis akkasi amantii namaan tuqan rabbii uume addunyaa tana gubbaa nu fide waliin jiraanna nuus isaaniin marihateen finne isaanillee nuun marihateen finne fedha rabbii dhufne nu hundi addunyaa tana gubbaa amantii teenya cinaa hin deddeemina tanaa sababa maleen kaaf tanaa sababa maleen kaaf wanni akkasii hedduu ture naannoo Amaaraa keessatti masgiida 37 hogguu guban halkan gubanii ifaa sanitti anfaraam gaamme hogguu jan islaam achi jiruun taajjabe ansaa sanittiin osoo ana ta'ee bakka san jiraadhe arra Abubakar Saddiiqii wajjiniin jannata keessatti bashannanaa jechuudha hiree akkasiinii hun harkadhu tiyyatun dhagayi kan dhagayin illeen islaam achi janaazaa salaannee fi itti dhiifnee bira dabara akkasin sehin waan dagannee sitti hin fakkaatin hangullaan teenyatun hedduu waa qabatti Oromummaa fi amantii teenya irrattis lafa teenya irrattis akkasi tan hanganaaniin bira kutu akkuma bara dhibbaaf sabboonummaa Oromooniin cabsa jee amantii irrattis bobbaa saganteeffatanii lafaa qabanii jechuu yeroo gabaabatti Abaash sirriitti deebisuu ta'an yaa warra amantii Islaamaa yaa Islaama namtichi waan biyya godhuu taa'u namtichi biyya beeleeyse faanaddoon obboleeysi Masiihu Jaddaal tanatti jiraa jechuudha ammas waan nama ajaa'ibsiisu warra daasfooraa kana keessaa isa deeggaru hedduutu waan garagaraa haasawa rabbi isinii araaramu awwaan biraa isiniin hin jiru dukkanti namarraa bariite isinirraa is rabbi haa bariisisu maaliif jennaan nama gibira namaa fuudhee lubbuus gabbaraa ji'ee deebi'ee Oromoo maallaq gibira isaa kafaltu ta nama gartee gibira namaatis baaftu lola kaabaatiif durooniidhaan dha'u akkanaan hafne warra jiru dukkanti biyyarraa bariite rabbi sirraa bariisu awwaan biraa uumaa siin jechuu hin danda'u naan mari'atee addunyaa gubbaa siin finne si haa araaramu rabbiin guddaan kuni Fir'aawna namtichi Fir'aawna Nabi Muusaa alayhi salaam itti balawu jeeni mi rabbiin Oromoon falmatuudha qabdii jechuudha Oromoo fi Oromiyaa nuti takkaadhaa Tigraayis dhayne biyya Tigraayis dhayne ittiin buune
lafa Amaaraatti hin dhayin lafa Eeltiraadhaatti hin dhayin isaan tunu dhufe nama si dhufe gaa amma namni oguu Oromummaa fi Oromiyaa fi aadaa keetii fi afaan keetii fi barnoota keetiin si dhufe maal taata duuba Oromoo tu warra biyya keessaa laalti isinuma murteessisiisu deema boqonnaa 39 balleessuudhaaf naannummaa balleessuudhaaf Oromiyaa bakka sadiitti adda muranii akka isaanii ta'utti gartee xaqlaay gizaat baanan san achuma raarra madanii Oromoo fi Oromiyaa sabboonummaa isii bara dhibbaaf cabsuudhaaf kiiloo 4 keessatti xumuramee jira wanni isaan barbaadan siggaddeemu jira if quba qaban tuffiin inni nuu qabu namni kaleessa adda bilisummaa Oromoo hooggana isaa hidhee waraana gale summiidhaan fixee 2 hooggana isaa hidhee 3 deeggartoota isaa hidhaan hidhee naaffise Abiyyuu kalee maal jee Abiyyiin afaan isaa keessaa arraba tokkoon qabu 2 qaba nama rasaasaan nama jeesuu moohamuudha jee angaafas hedduun dhaadeessee jechuun gaafaan biyya dhaqu namaan akka isaa dhaadeesse kalamaatti ka adda bilisummaa Oromootii fi Qeyroo fi Jawaar Mahaammad dhaadeesse hin qabu kaafaa wajji nin dhiise amma maaliif dhiiftee naan jechuun keessan ni mala namni malee yoo bii qabaachuu baate bakka takkan ga'u Oromoo fi sumaan fitu asumatti hin bira kutatan hin guddisu guyyaa caayaa itti naan dhufa karaa itti naan dhufa guyyaa itti naan dhufa kaafaa yeroo wayyaaneetis Oguta ka korojoo jalahatan tuffii isii qaban isii tuffatu Oromoo tuffatu jechuun gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa galee hoogganaa fi waraanaa fi deeggartoota isaa waan irra ga'e haareetti gartee aabaa caajee isin hin barsiisuan isunumaa tuqeetiin bira kuta wal yaadachiisuuf kama isaa wajjiin dalagaadhaa ture sadarkaa saniin isa ga'e lammaadhaa fi xayyibaa akkam godhe yeroo meeqa gartee irra naanna'e Jawaar Mahaammad irratti ajjeesuudhaaf namni jara kanaaf galatan qabaatin naasuun qabaatin Oromoo naasunuu qaba yoo jettan isinii dhiiseetiin bira kutu hayyoota keenyaaf hin dhaamsa dabraamma irraa bu'e gara dhaamsaatiin deebi'a dhaamsiniin hayyoota keenyaa dhaamu tokko yeroon arraan tana gartee xayyaara meeshaa maleeyyiin ummata nagayaadhaa dhawan kun ogummaa qabdaniin dandeettii qabdaniin saba kanaaf yoo quuqama qabaatan addunyatti waa ibsaa jaarmayaadha ilkeenta bakka takka jirtu waa ciniina gurmaawaadha namni biraatu walii galee waa godha Oromoo waliin dhageessu waliin galtuun akkanutti raggaade jecha sanillee jiinaa hoodaaf gaariime gadaa keessatti ni dhoorka waan akkasii amantii tiyya keessatti amantii islaamaa keessatti illee ni dhoowu dambooba keessan guddisaa jechuu jira wal dhageenya waliif galla waan barbaanne ni goona abdii rabbii sunu gargaara haqa qabna ni mooda addunyatti saba kanaaf iyya tokko kalammadaati warreen sirna mootummaa kana tajaajilaa jirtan jininaarotarraa hamma miseensaatti bitaa mirga keessan akkana laalaa if duraas laalaa if boodallee laalaadha saba keessan kanaaf waan dalaguu dandeessan dalagaa sirni kun sirna mililiki malee sirna sabaaf sablammoota biyya sanii ta'uu miti kanarratti wanniin jechuu barbaadu nuti dhumaatiin tun caba gadaarraa kaatee nu ajjeesuu fi saamamuu fi waanin numarra turte qaama godhanne amma dinne Tigraay fi Amaara amma eegalte waliin dhawanii waanni godhuudhaaf warra sirna isaa ganan fudhanne Amaaraas xulug godhee fixe bakka lama sadii fottoyse kaan Eeltira dabalame kaan gartee wayyaanee wajji walii galee isteeppii sadaffaatti
faannoo oolaadhaa wajjin abaawoo wajjin walii galuudhaaf haasawa irra jiran jaamee osoo tananii haasawam awwaan inni irraa beekuun qabu qaama hooggana kanarraa wanneen dhaga'een jiru kana sirna abiyyiidhaatiif fidee jechuudha caccabsanii addaan mummuranii qoqqoodanii amantiidhaan aadaadhaa fi lafaan lafa tokko muranii tokko kennanii umrii fi dheereeffatan malee Oromoo tana cabsuu waan hin dandeenyeef kitaabuma gartee mililiksan garagalchuu jira kanuma mallas lafa kaayee san garagalchuu jira jechuudha. Arraqi maanti irratti raayya irratti raayya illee tasaaniitii miti ta Tigreelleetii miti ta Amaaraatillee mi abbaan ittuma dhufa sanillee guyyaa tokko rafu jira gaafa irriibaa ka'e lollimmaan tananii hun jiru. Warra rafu jiru tokkootu jira saba rafu jiru sabni kun gaafa ol ka'ee lola seene gaafas baddi biiti yoo har'a karaa nagayaatiin fedha saba kanaa guutamuu baate kanaanin xiqqoo irrachi tarkaanfadha warreen biyya keessa jirtan sabni Oromoodhaa bishaan okkotee keessaa taha waraana bilisummaa Oromoodhaa karaa dandeessaniin gargaara hidhadha ammas warri sodaan qabne kiiloo 4 keessa taa'ee saba Amaaraatiin hidhadhaa jeen itti aanaan Abiyyiidha osoo har'a Shimallis kakkas juu ta'e isaa fi kaabinee isaallee waliin dhabamsiisanii hidhan naqanii hidhuma du'anii jechuu simintoo irra ciisaa janiini simintoo irra ciibsanii mana hidhaati du'e jechuudhaaf tuffiin tana dabarte waan hin jirreef dubbii tana kaabinee Shimallisii fi kaabinee isaa biraanis ga'a garuu Shimallisii fi Taayyeedhaa fi Waadhaama lafee sattawwaadhaa waliin cabsan malee cabsuu hin danda'an isaan lamaan biraan naagaa isintu dhaloota umrii fi dheereeffachuuf nugusummaadhaaf qopheessuuf namni meeshaa isin hin godhatin haduuddii saba keessaniif qabaadha warri biyya keessaa halkanii guyyaa agartaniin garre dhageessaniin dhageeny beeytanii hin beeyn kana biraan naagaa ummata Oromoo biraan namtichi Oromoo fi Oromiyaa qofa otoo hin ta'in amantiillee biyyarraa balleessuudhaaf deema cabsee if jala galchee haga isaanati ergamaa keenya jaaniinitti yoo namni juun jiraate haga sitti filaanni isaa lafaa qabaa jechuudha astar kaanfanna hawaasa biyya addunyaa biyya lafaa keessa jirtaniin dhala Oromoodhaa tiifi firoottan keessanillee dabalattanii warra akeeka akka keessanii qabu roorroon akka isinirra geessee isaanirraas geesse dabalattanii yaroon arraan tana durooniidhaan ummata nagayaa dhawoomu kana guyyaa tokkoof addunyaa tana keessatti yoo sa'aalleen adda taate wal dhabdi sa'a UK'tii fi ta Austraaliyaatii fi tan Kanaadaatii fi Ameerikaadha wal dhaba sa'a odoon ta'in yaroon addunyaa tana keessatti White House fi New York fi UK'dhat Australiyaatti Kanaadaatti roorroo fi gidiraa saba keessanirra ga'u durooniidhaan ummata Oromoo kalafarraa fixan kana yeroon hiriiraan ibsattanii addunyaanuu jala jirti dagalee taataniif yeroon saama warri Tigraay takkaa galaniin beekana gaamma roorroo saba isaanii irra ga'u gabbahanii dubbataa jiran Oromoodhaa biyya bulchaa jiran warri immoo saba Amaaraatis baala taraana'uu janiin isaaniin nuti baala taraadhaa miti ammallee isaanumaa bulchaa jira namni ilkeen awoo waraabee isaa jalaa wali qooytii jetti Oromoon gumaa nama isaanii kakalee dhumee baasu jira mootummaan Itoophiyaadha dubbatuu baatullee ilmarra dubbii abbaa fakkaata
kanaaf yeroon akka community Oromootti akka afooshaa Oromootti yeroon arra wal kaafnee hiriiraan gabbaanee lubbuu nagayaa tadhumtu tanaaf sagalee taanu yeroon isii ammaan isiniin jaa kuni waamicha dhalootummaa kan Oromummaa kan obbolummaadhaati. kanarratti waliin haa hojjoomnu waraana bilisummaa Oromooti. waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan isa barbaachisu isarraa eegamu godhaa jira. hoogganni dirree jiruus godhaadhaa jira. isaan biraas rakkinaatu jira. isaan biraanis naagayaa marroo fi gammachuu abbooyyee biraan ga'a. maali rakkoon bakka san jirtu hayyoota Oromoo kan addunyaa biyya lafaa keessa jiru qaceelfama kennaaf ramaddiitti kennaa dalaysiisa haganuma rakkoon isin qabdan waan biraan qabdan galatoomaa ulfaadhaa waan gaarii dalagaa jirtan saba kana boonsitanii jirtan gara keeysaniin xiqqeenya jalaa mataa ol nu qabachiiftanii jirtanii rabbi isinii wajji haa jiraatu jabaadhaa garoo rakkoon isin bira jirtu hayyoota qabdan kana dalaysiisuu dadhabuun rakkoo isin qabdani. arraan tana ummanni Oromoo illeen tanaja awwaaniniif qofaa dubbadhuu miti. maaliif hayyoota keenya kana ramaddii kennanii fi akkuma warra nuti hayyoota hin qabnu ka addunyatti nu iyyuu jaa ummanni Oromoo. hayyoonni kunus hayyoonni wal dhageeytiidhaan tarsimoon barbaada akkanuma lafaa ka'ee anamma if muudee dur hin jirreedha tun hin jirtu gadaa keessaas dur hin jirreedha tun akkanumatti if muudee gabbahee ani arraan tana gartee oolaatu asinna ramadate aba'oo waboo asinna ramadate jee dalaguu hin danda'u. yoo nama tokko ramaddanii keeysan akkuma kaleessa ibsitanitti tana isin irraa eega ummanni Oromoodha. arraaf dubbii immoo boruufeera. dippiloomaasii keeysan jabeeyfadhaa. sammuu teeysan gaadiyaa elmadhaa. raasaa dhadhaa baasaa itti jirtaniiyu. nu saga dandeenyutti isinuma wajji jirraa jabaadhaa jenna. yaa kan saba isaatiif alaa mana dhabee akka sabaa mul'isuuf bosonatti gaale uftuusi aadaa taseenaan dahabaan barreeyse yaa kan saba isaatiif alaa mana dhabee osoo mana qabu gara haalachiise ulfina saba isaatiif dhiiga isaa lolaase seenaan siyaadaa tawaaboo dahabaan barreeyse galmee seenaa irrattis bakka guddaa qabda yaadatamuuf jiraatta baraan baraayyuuti hangaadha waboodeeyse dabalee ammallee haadha waboodeeyse ulfaadho ammallee yaa kan saba isaatiif jireenya gadhiise osoo mana qabu gara haalachiise qabsoo bilisummaatiif dhiiga isaa lolaase ulfina saba Oromootiif dhiiga isaa lolaase siyaadaa taseenaan dahabaan barreeyse siyaadaa taseenaan dahabaan barreeyse. tolegaan
واحد wanni Oromoo irra jiru waa hedduudha. Wanni Oromoo irra gahaa jiru waan hiriyaan qabne waan gadadoo hidhaa ajjeechaa saamicha wanni amma saba Oromoo irratti hin gaggeeffamne jiru. Wanni akkasii har'a saba biraa irratti gaggeeffamaa jira. Garuu hayyoonni isaanii gurmaa'ee addunyaa dhageessifatanii addunyaa wajjin dhaabbataa jirti. Saba Oromoodhaa uummata akkaan isin kadhadhaan. Rabbiin weddummeesseef galanne haa ga'u. Durooniin haadhan dhawaa jiraame anti dirooni waan duroonii san fashalsu waraana bilisummaa Oromootii bituu dandeenya. Sabni Oromoo ka daasfooraa jiru dhiiraa dhalaan koominitiidhaa fi afooshaa dabalatee waan kanarratti hiriiraa fi diinagdeen tinnisaa waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuuf akka durooniin amma booda ummata Oromoo kana gayaan dhoyin godhuu akka dandeenyu humna takkaan yaamicha obbolummaa dhaloottummaa kan Oromummaa kan Oromiyaati akkanarraa fudhattaniis abdiin qabaa horaa bulaa dagaagaa deebana.